akkuma beekamu Hamster Kombat yeroo dhiyoositti token distribution yookaanis immoo qabxii nuyi taaptaabii gochuudhaan walitti qabachaa turre gara qarshiitti nuuf jijjiiruuf deema. Kanaafis immoo token distribution kana irratti bu'aa guddaa argachuuf yookaanis immoo qarshii guddaa argachuu ni barbaaddu yoo ta'e ulaagaawwan 6 Hamster Kombat bootii irratti guutuu qabdaniin isiniif himuuf deema. Kanaafis gara viidiyootti seenseeniin viidiyoo kana like gochuun isinii waan tokko waan hin miineef anaan immoo waan jajjabeessuu fi ammoo gara viidiyootti seenseeniin viidiyoo kana like akkasumas illee haaraa yoo taatan immoo subscribe gochuudhaan haga xumuraatti hordofaa. So gara viidiyoottis yommuu seennu akkuma hundi keessan beektan Hamster Kombatiin gara xumuraatti dhufaa jira yookaanis immoo qabxiin taaptaabii gochuun yookaanis mining feesiin Hamster Kombat yeroo dhiyoositti xumurame token distribution ta'e qabxii walitti sassaabachaa turre kana gara qarshiitti jiraachuu ni galla. Kanaafis immoo Hamster Kombat irratti token distribution kana irratti bu'aa guddaa argachuuf yookaanis immoo qarshii guddaa argachuu ni barbaaddu yoo ta'e Hamster Kombatiin ulaagaawwan 6 isin guutuu qabdan kaa'ee jira jechuudha. Kanaafis immoo ulaagaawwan kana baruudhaaf wanti isin gootan gara Hamster Kombat dashboard keessanii haala kanaan seenuun gara gadiitti airdrop kan jedhu keessa haala kanaan ni seentu. Yeroo sanattis bifa haaraadhaan feature haaraa airdrop allocation points jedhe pointiiwwan 6 nuuf tarreessee jira jechuudha. Pointiiwwan kunis immoo wantoota yookaanis ulaagaawwan token distribution Hamster Kombat kana irratti bu'aa guddaa argachuu keenya yookaanis qarshii guddaa argachuu keenya murteessan keessaa warra ijoodha jechuudha. Kanaafis ulaagaawwan kana keessaa inni jalqabaan passive income kan jedhudha. Passive income immoo maalidha gaaffii jedhuu fi profit per hour isin kaardiiwwan garaagaraa purchase gochuudhaan walitti qabachaa jirtan yookaanis immoo guddisaa jirtan passive income jalatti lakkaa'ama yookaanis immoo waamama. Kanaafis salphaametti profit per hour keessan deemtanii gara miliyoona 3-4tti ol guddisuudhaan kiraateriyaa isa jalqabaa Hamster Kombat token distribution irratti isin gargaaru passive income keessan kana guddisuu yookaanis immoo guutuu dandeessu jechuudha. Akkasumas inni biraan immoo earn task yommuu ta'u kunis yeroo maggaafa Hamster Kombat bootii kana startii gochuudhaan qabxii walitti sassaabachuu eegaltan wantoota isin gootan keessaa jalqabaanii deemtanii taaskisii jala seenuun sooshaal miidiyaa isaanii follow gochuu viidiyoowwan garaagaraa isaan nuuf kennan sana daawwachuudhaan taaskii yookaanis earn taaskii kiraateriyaa jedhu kana guutuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafis haga ammaatti taaskiiwwan sana deemtanii xumurre yoo ta'e deemtanii taaskiiwwan sana xumuruu sooshaal miidiyaa isaanii follow gochuu akkasumas illee wantoota isaan taaskii jalatti isiniif kennan sana xumuruudhaan kiraateriyaa earn taaskii jedhu kana guutuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas inni biraan ammoo friends yommuu ta'u kunis invitation link Hamster Kombat bootii keessan kana fayyadamuudhaan hiriyoota keessan invite gochuu yookaanis immoo affeeruudhaan kiraateriyaa isinii guutanidha. Gariin iddoo kanatti wanti isin hubachuu qabdan namoonni hedduun keessan grouppii guddaa qabaachuu dhiisuu dandeessu, hiriyoota hedduus qabaachuu dhiisuu waan dandeessaniif ulaagaa isa kana yoo hin guuttan ta'e rakkoo hin qabu. Wanti isin hubachuu qabdan pointiiwwan kana 6 jira kana irratti hunda isaanii guutuun dirqama miti. Garuu immoo hunda isaa yoo guuttanii bu'aa guddaa argattu malee wantoota jiran kana keessaa tokko hin guunne yoo ta'e completely token distribution kana irratti hin hirmaattan jechuu osoo hin taane just yoo guddaa hunda isaa xumurtanii bu'aa guddaa argattudha. Kanaafis amma isiniif danda'ametti hiriyoota keessan affeeruun nama 10-15 ta'u deemtanii hiriyoota keessan sana affeeruudhaan linkii keessaniin eegalsiistanii hamma ta'etti kiraateriyaa friendisii kana guutuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas inni biraan ammoo achievement isiidha. Achievement kana irrattis yeroo darbe viidiyoo guutuu waa'ee achievement ibsoo isiniif hojjedheen jira. Yoo barbaadan linkii isaa description irra waan jiruuf deemtanii daawwachuu yookaanis immoo viidiyoo thumbnail kanaan jiru chaanaalii makoo kana jala daawwachuu dandeessu. Kunis akkuma viidiyoo darbe irratti isiniif ibse profit per hour invitation level isin kaardii irra geessanii jirtan akkasumas illee wantoota hedduutu jiru. Kiraateriyaawwan sana achievement sana jalatti jiran achievii gochuudhaan ulaagaa isa afraffaa Hamster Kombat token distribution irratti bu'aa guddaa isiniif argamsiisuu danda'u kana guutuu dandeessu jechuudha. Akkasumas inni itti aanee jiru immoo Telegram subscriptionidha. Kunis taaskisii waliin kan wal fakkaatu yommuu ta'u official channel Telegram channel Hamster Kombat kan screenshot isaa asirratti argaa jirtan akkasumas illee Telegram group isaanii deemtanii join gochuu yookaanis immoo subscribe gochuudhaan kiraateriyaa Hamster Kombat token distribution irratti bu'aa guddaa isiniif argamsiisu kana guutuu dandeessu jechuudha. Akkasumas inni xumuraan immoo yeroo dhiyoositti fiicharii haaraa dhufe kii kan jedhudha.
kunis guyyaa guyyaadhaan deemtanii puzzle garaagaraa solve gochuudhaan akkasumas illee playground jalatti immoo geemii garaagaraa taphattanii koodiin isiniif kennuun deemtanii kii kana walitti qabachuudha. Kanaafis isinii amma isiniif danda'ametti puzzleewwan guyyaa guyyaadhaan kennaman sana solve gochuudhaan akkasumas illee geemiiwwan playground jalatti argaman taphachuudhaan kii kana walitti sassaabachuun hammuma isin kii guddaa qabdan akkasumas profit per hour taskii friends achievement akkasumas illee telegram subscription kana tumurtanii jettan tookeniin keessanis guddachuudhaan qarshii guddaa waan isiniif argamsiisuu fi hamma isiniif danda'ametti ulaagaawwan as jalatti argaman kana hunda isaanii guutuun just saatii qabdanitti immoo taaptaabii gochuun profit per hour keessan guddisuun akkasumas aktiivitiiwwan garaagaraa hamster kombaat irratti argaman kana irratti hirmaachuudhaan carraa token distribution guddaa argachuu keessan guddifachuu dandeessu jechuudha. Inni biraan immoo kan namoonni hedduun keessan haga irratti hubanne jedhee yaadu coin balance isin taaptaabii gochuudhaan walitti qabattan osoo hin taane gubbaa irratti profit per hour isin guddistantu gara qarshiitti yookaanis immoo tookeniitti isiniif jijjiirama jechuudha. Kanaafis kana haala kanaan hubachuun aktiivitii hamster kombaat bootii kana irratti qabdan guddisuudhaan guyyaa guyyaadhaan saatii 3 lixxanii profit per hour keessan kileemii gochuun taaskiiwwan garaagaraa erni jalatti kennaman deemtanii xumuruudhaan carraa qarshii guddaa argachuu keessanii bal'isuu dandeessu jechuudha. So viidiyoon har'a isiniif qabadhee kana fakkaata ture. Akka irraa barattan wanta haaraa tokko bartan hamster kombaat irratti hubannaa akka qabaattan abdii guddaan qaba. Ammas immoo viidiyoo ajaa'ibaan haga walitti deebinutti nagaan naaf tura.